በርግጥ እኔ ሰይድ ሚስት እንድትሆኝ አልፈልግም ምክንያቱም አንቺ ለልጆች ራሱ አትሆኝም እንደዚህ ሲያውሽ ታስታውቂያለሽ አንቺ ራስሽን ስትወጂ ነው ለራስሽ ክብር ለራስሽ ሴትነትሽ ራስሽን የምትወጂ ከሆነ ነገ ለልጆችም ትሆኛለሽ አንቺ ግን ራስሽን እንደዚህ ዝቅ አርገሽ ወደታች ዝቅ አርገሽ ወንድ ልጅ አልፈልግሽም ይያልሽ ችግር የለውም አግባኝ ይያልሽው እንደዛውም ደግሞ ለራስሽ ሳሰስች መርዝ የጠጣሽ ሴት ነገ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አትይም ስለዚህ እውነት ይቅርታ አድርጊልኝ አዩዬ ለባሌ ሚስት በጭራሽ አልመኝሽም ወይ ጅልነሽ ወይ ደግሞ እንደው ትንሽ አይምሮሽ ነካ ብሎ ከሆነ ቢያስመረምሩሽ ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር ሳይድ ቢወድሽ ኖሮ እንደዚህ አልሆነም ነበር ስለማይወድሽ ሳይድም ደግሞ ተው Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo Sumayyaan irra dubbii ajaa'ibaa dubbatte gaa dubbii dhama qabdu jennaan dubbii dammarra mi'ootu dubbatte irra waa'ee piraankii Hayyuu fi Saido irratti jechuudha dubbii jajjabduu dubbatte gaa haati manaa Saido irra dubbii si kana irratti nullee reakshiina bareedaa goonee yaada keenya viidiyoo ajaa'ibaa qopheessinee dhufnee jirra maarree irra akkuma beekamu viidiyoo darbe keessatti Sumayyaan baay'ee miira keessa seentee dubbataa turte har'a garuu gammadaa kolfaa viidiyoo ajaa'ibaa waraabdee turte jechuudha maaltu isii gammachiise kan jedhuu fi akkasumallee yaada babbareedaa kana maaltu isii fide kan jedhullee yaada keenya mil'annee jira jechuudha irra kanaafuu nu waliin mil'adhaa isinillee waan isinitti fakkaate viidiyoo jalatti koomentii jalatti barreessuu hin dagatina akkasumallee namoonni chaanala keenya faaraa taatanillee subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo like godhuu hin dagatina mi amma gara viidiyoon isin dabarsa walumaan daawwanna ሁለተኛ ነገር ደግሞ እውነት አዩዬ እኔ ቆንጆ አንቺ ብሩ አንሶሽ ከሆነ 600 ሺህ እኔ 200 ሺህ ጨምርልሻለሁ ብሩ አነሰኝቲ ከሆነ ማለት ነው በርግጥ ልብ በብር አይገዛም በነገራችን ላይ በሌላ ነገር እንዳትወስዱት ማለት ነው ብር በልብ እንደማይገዛ ያቃለውኝ ግን ስለማይወዳት ቢያንስ እንኳን ያዋረዳትን ያህል የሆነ ነገር ይጣቅማል መቼም 600 ሺህ ከተሰጣት እና እኔ 200 ሺህ ጨምርልሻለሁ መቼም ባውኑ ጊዜ እኔም ለካሳ ቢሰጠኝ የመቀበለው ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እኔም ውስጤ የተጎዳ ስለሆነ ማለት ነው ለኔም ቢፈርዱልኝ ደስ ይለኛል በተረፈ ግን እውነት ወላይ ደና ቤተሰብ ነው ያለሽ በጣም አሪፍ ቤተሰቦች ናቸው ምክንያቱም ማንንም ለልጁ የሚመኘው እኔም እናት ብሆን ማድርገውን ነገር ነው ለምን ቢወድሽ ኑሮ ከወደደሽ ሁለተኛም ይሁን አራተኛም ሁኝ ምንም ችግር የለውም በእስልምና ያለ ነገር ስለሆነ ማለት ነው Wow guys dhugaa harka rukutaafin isiniin jedhe dubartii jabduu osoo miidhama ofiisan obsitee dhugumatti iddoo namaaf kennitu jechuuni kan akkana kana jechuudha kana kan barbaadamu laal Sumayyaa akkanatti si beena laal amala kan kee kan duraanii sun kana jechuudha laal kan diiwwan tanaa sun amala kan keetii miti amma laal dhugumatti karaa kan keetii irratti deebite laal miira keessaa baatee maaltu akkanatti isii gammachiise dhiiroo har'a wayi kana qofa barinumaa isii dhiiftee achi darbitee maatii isii galatoofatu jirti bar maatii gaarii akka isin qabdu jechuudha dubbataa jirti jechuudha namni osoo miidhamu akkanatti mee gaarummaa namaa hin dubbata mee dhiiroo akkanatti abshaalataa yeroo tokko akkanatti abshaala ta'uun bar abshaala ta'uuni siigalee ufuma kan keetiif simaa fi bar abshaala ta'uun ufuma kan keetiif bu'aa buuftaa jechuudha amma sababa Sumayyaan abshaala akkanatti taatee akkanatti bargaa dhugaa dubbatu baanarra hedduun gammade maaliif yeroo akkana bultiin namaa jechuudha amma bultiin isaanii gara diigamutti illee akka deemaa hin jirre abdiin qaba jechuudha maaliif Saidolleeni dhugaa dubbatu fi jechuun dubbii san keessa 100% harka hin qabu haa ta'u wanti piraankiin sun immoo gara dhugatti eega itti jijjiiramte rakkadhee keessaa hin deemu jedhee hin rakkate malee bultii isaa nama jibbuu miti Saidoon dhugaa dubbatuuf nama akka malee bultii ofii jaallatu fi nama akka malee ilmaan ofii jaallatu Saidooni haa ta'u har'a garuu haati manaa isaa dhugaa dubbatuuf dubbii babbareedaa dubbate dubbiin kanarra mi'aawu ni jira mee daawwattoota kiyya hin jiru jechuudha osoo miidhamuu namni miidhama ofii san obsee gaafa akkasitti gaarummaa namaa himu jechuun rabbiilleen si gargaara bar dhugaa dubbatuuf bar rabbiilleen si gargaara amma Saidoon maan sun osoo duraan fuudhuuf deeme oo dhiira dhugumatti sammuu yaaddu ta'e dhugaa rabbii fuuni sunuu keessaa bada jechuudha gaafa haati manaa kan kekkana si bira dhaabbattu osoo ati karantaane si yookaa'u akka isii miidhuuf deemaa jiru akkana gaafa isiin kaatee si bira dhaabbattu dhugaa rabbii ankara deemurraa'u badii fedhe osoo hin balleessuuf deeme jechuudha of duban deeme ana osoo ta'e jechuudha gaa isin osoo ta'e oo maal gootan ajaa'iba bar mee viidiyoo walumaan dhaggeeffannu viidiyoo babbareedaatu jira walumaan dhaggeeffannu አንቺ ነገ ገብተሽ እኔ ባሌ ስለሆነ እንዳታገቢ ቢፈልግ ምናምን አይደለም በርግጥ እኔ ሰይድ ሚስት እንድትሆኝ አልፈልግም ምክንያቱም አንቺ ለልጆች ራሱ አትሆኝም እንደዚህ ሲያውሽ ታስታውቂያለሽ ምክንያቱም ለራስሽ ነፍስ ያልሳሳሽ
ነገ በምን አውቃለሁ የእንጀራ እናቱ ነሽ ለኔ ለልጆቼም እንደምትፈጥሪ ገባሽ ማንኛውም ሰው ራስን ከመውደድ ይጀምራል አንቺ ራስሽን ስትወጂ ነው ለራስሽ ክብር ለራስሽ ሴትነትሽ ራስሽን የምትወጂ ከሆነ ነገ ለልጆችም ትሆኛለሽ አንቺ ግን ራስሽን እንደዚህ ዝቅ አርገሽ ወደታች ዝቅ አርገሽ ወንድ ልጅ አልፈልግሽም ይያዝ ችግር የለውም አግባኝ ይያሽው እንደዛውም ደግሞ ለራስሽ ሳሰስሽ መርዝ የጠጣሽ ሴት ነገ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አትይም ስለዚህ እውነት ይቅርታ አድርጊልኝ አዩዬ ለባሌ ሚስት በጭራሽ አልመኝሽም እንዲያገባሽም አልፈልግም ምክንያቱም በቃ ሳይሽ አልወደድኩሽም እኔ ምክንያቱም ራስሽን መውደድ አለብሽ መጀመሪያ አንቺ እኔ ማን ነኝ ብለሽ ራስሽን ፈትሽ አንቺ ራስሽን በጣም ቆንጆ ነሽ ራስሽን ዝቅ አድርገሽ ሁለተኛ ሚስት ካልሆን ኮሬ የምትዩ በጣም ቆንጆ ምን ይወጣልሽ የምትዩ የመጀመሪያ እንኳን ቢሆን ያኔ ሚስት ባይኖረው እሺ ልጅና ሚስት ያለውን ወንድ ላይ እንደዚህ ጥብቅ ያልሽ እዚህን ያል መርዝ የጠጣሽ አስቢው ደግሞ ሳይኖረው ቢሆን እኔ ግን እውነት ለመናገር ይሄ የልጅነት ፍቅር አይመስለኝም የሆነ ወይ ጅልነሽ ወይ ደግሞ እንደው ትንሽ አይምሮሽ ነካ ብሎ ከሆነ ቢያስመረምሩሽ ደስ ይለኛል Wahunda keessa waan nagammachuu beektanii namni yeroo seeran taa'ee seera waan tokko itti yaadee dubbatu baay'ee keessi kiyya nagammada dhugaa dubbatuu fi dubartii maan akkanatti dhugaatti mee abbaa manaa ofiitiif haadha manaa biraa laaltu ni jirti haadha manaa ta biraa laalamee dabalata ati abbaa manaa kiyyallee fi hin taatu ijoollee kiyyallee fi hin taatu akkasumallee namni jaalalaaf jedhee dawaa dhuge borullee ilmaan kiyyaaf hin ta'u jedhee namni akkanatti abbaa manaa ofiitiif dubartii maratu ni jiraasi amma yeroo ammaa kana jedhan dubartiin akkanaatu ni jirti jedhan Ajjaa'iba bar dhugaa dubbatuu fi nama ajaa'iba jechi kun nama ajaa'iba bar sinigale bar fuudhu Said san jibbaa kan qabne beeka halal Sumayyaan keessa Saido so fuudhellee 100% Sumayyaan akka jaallattu dhibbatti yaada isiiftii fi haasaa isii kanarraa aannan hubadha jechuudha sirritti hubadha jechuudha maaliif ati jaarsa kiyyallee hin taatu akkasumallee ilmaan kiyya osoo Saiduu si fuudhe ati ilmaan kiyyallee fi ilmaan kiyyaafuu boruun taatu namni irra jaalalaaf jedhee dawaa dhuge gaafa jettu jechuun achi ilaalaa galal dubbii kana keessa waatu jira beekadha akkasumatti akkuma isiin jette dhugaadha dubartiin akkasitti sadarkaa ofii gadi buuftee humaa rakkoon qabu na fuudhii inumaa barkeessa tarteetti naatu si fuudha jechuutiin jirti bar mucayyoon bakka dhiiraa of buuftee jechuudha dhugumatti an dubbaddeetiin jira kana durallee mucayyoon tun nagaan qabduu sammuun isitti qollee taatu tuqamtee jirti piraankii sanirrallee taatu sammuun isii tuqamtee jirti isiin silaa otoo amma taate isiin kara mana yaalaa oofanii maraammaruutu irra jira ta'u xiqqishoo isiin sammuun isii waan xiqqollee taatu tuqamuu hin dhabdu waan jedhamu na keessa ni jira wanni Sumayyaan jette waan dhugaati jechuudha namni tokko gaafa moo Said isii bira ta'ee osoo sim jaalladhu ani isiin jaalladhu jee dubbatu dirqama na fuute jechuun kun illee xiqqishoo safuu cabsuu sanillee taati haa ta'u san dhiisa'u safuu silaa Oromoon qaata ofirraa dhiifteeyyuu hundumaafuu jechuudhaan Sumayyaa baay'een dinqisiifadha dhugaa haasaa isii haasaa jajjabdu haasotte viidiyoo hangarraa waraabdu keessa viidiyoo dhiyoon tana isii miira keessa galtee jecha tokko dardarbatte san yoo ta'e malee viidiyoo hammeenya isii tokko argine dhugaa dubbatuuf eenyumtu immoo bultii isirratti gaafa ba'aan dhufu eenyumtu jala taa'ee kan ilaalu hin jiru jechuudha rooroo diddee qeetti namarra marsite gaa abbaa dhoowwataa akka wallisaan jedhesanii namuyyuu bultii ofirratti goota beekadha kanaafu dhugaa rabbii galatoomin jedhaan dubartiin akkanaa yeroo ammaa kana hin jirtu kan abbaa manaa ofiiti jechuudha waan gaarii hawwitu inuma takkattiyyuu hin jirtu rabbi nu haa heddummeessu kan akkana mee waan viidiyoo itti aanullee ni dhaggeeffanna walumaanii nafaan abbaa viidiyoo laayik godhuu hin dagatina ቤተሰቦችሽ ካንቺ የበለጠ የሚያመዛዝን አይምሮ ስላላቸው ነው 600,000 ካሳ ይከፈላት ብለው አታግባት ልጃችንን ካሳ ክፈላት ያሉት አይምሮ ስላላቸው ነው ሹፊ እንዳንቺ ቢሆን ኑሮ አግባት ይሉት ነበር ላንቺም ስለሚጨነቁልሽ ነው በዚሁ አጋጣሚ ማንተም እድሉን አገኘው ብለክ ልጅቷን ሳትጠቀምባት ተሎ ብለክ ብሩም ይያለ ብሩን ሳያልቅ ተሎ ብለ 600,000 ክፈላት እኔም ማስፈላጊ ከሆነ ጨምርልሻለሁ አውሪ የሚያስፈልጋትን ክፈቱላት እሷ የምትፈልገውን ማለት ነው ተሎ ብለክ ወደ ልጆችክ ተመለስ ጊዜ አታባክን ከሄድ ጊዜ በጣም እየሄደ ነው ስለዚህ ሳይድ ነገ ዛሬ ሳትል ተመለስ ነው ምለውኔ ማለት ነው አዛውና ኩኒጋ ዱጋ ለፈረ ጅርቱ ነሞኒ ዱጋን ፌነሞ ቢሻን ቡርጭቆት ተቀዳቲ ቢረ ካዳ ከየሮ ዱጋ ኢስኒቲም ነ ገገብደኒ እንኩፍነ ጀቹዳ ማቲን ሀዩ ዱጋ ዱበቱ ፊ ገለቶፈሙ ቀቡ ዱጉመቲ ገንደጋሪ ዳ ባየ ነመጋሪ ዳ ጀቹዳ አኩማ ሱመያን ጀቴ ሲረ ሰሙ ቀበኒን ኢሲን ጀቱ ዋን ዱጋቲ ጀቹዳ ማሊ ፊ ነምኒ ኩን ቡልቲን ቀባ ከሱመለ ኢልማኒን ቀባ ጀደ ኦሶ ዱበታ ጅሩሞ አከ መራቱ ሁጩ ቀበተኒ ነመቲ ረራውኒ ጋሪ ሚቲ ቡልቲ ነማ በሌሱ
fi bultii namaa laaquu taati nu kana dinnee jira nulleen irratti dinnee jira osoo duraan iyyuu fuudhuu deeme ani gama kiyyaan Said micayyoo sanii numan fuudhin hin jaan iyyuu dhugaa rabbii hireera mallee seenuu jechuu miti kun an akka kiyyoo taate osoo duraanuu fuudhuu deeme mucayyoo sun baddee jirti amma inuma bultiif akka hin taane baddee jirti Oromoo guutuutti balleessiteewu inumaa'uu gabbaatee Oromoo guutuu dhiifama gaafatuu qabdiyyuu isinii galee dhugaa rabbii gadi baatee Oromoo guutuu dhiifama gaafatuu qabdiyyuu waan biraa dhiisaati na kanaafu jechuudha warri isaanii waan hunda argee mucaa kanas akka bultiin isaa hin banne akkasumallee itti balleesse yookaan ampiraankiin godhe jedhee mucayyoo tana gatee biraa hin deemne hujii ofii kanas biyya Yaman irraa gara biyyatti galeef san dhiiseeti hujii tana immoo waan piraankii tana hujii ofii godhatee mucayyoo tana wallaanuuf akkasumallee qalbii isii kan cabte deebisuuf halkanii guyyaa bira jira jechuudha kanaaf immoo maatiin isaanii beekanii hin fuudhini kaasaa kafalee akka bultiin kenkeetillee hin banne jechuun isaanii waan dhugaati kun dhugaa jiru Saidoon amma yoo rabbi isaaf beekee waan haati manaa isaa kan Sumayyaan jettu kana dhaga'ee birrii yoo taate gaafatanii muramtee birrii kafalee gara ilmaan ofii deebuun dirqama isaati jechuudha times of gold jette faranjiini yeroo ndaaba yeroo ammaa kana yeroo hin teessu akkuma haati isaa manaa dubbataa jirtu akkuma Sumayyaan jedhaa jirtu yeroo hin teessu yeroo ammaa kana jechuudha abbaatu itti fayyadama kanaaf immoo nulleen akka hiriyyaa tokkotti akka nama obboleessaa tokkotti gara ilmaan kan keete akka deebitu asumaan viidiyoon keenyoo si bira geessee akka laaltullee abdiin qaba jechuudha kanaafuu gara maatii keetii gara ilmaan kan keetii nuti kaan asirraa iyyaa jirru kan asirraa dubbataa jirruuf waan nu gootee yookaan waa isin gidduu arganneeti miti bultiin kan kee akka hin bannee fi akkasumallee akka ilmaan kan kee ilmaan nama tokko nama garii akkasi jalaa hin taa'ee haadha qofarratti akka hin hafneef si galee kanaaf immoo mucayyoo kaasaa taanaan kaffalii fi mucayyoon fayyaa isitti deebitee gara maatii kan keetii akka deebitu immoo gara ilmaan keetii akka deebitu asumaan dhaamsa si dabarsuu barbaadaa jechuudha dhugaa dubbatuuf Sumayyaan galatooffatamuu qabdi jechuudha amma gaafa Yaman dhufte jechuudha Sumayyaa surprise ajaa'ibaa kana godhuu qabda jechuudha yoo waan mucayyoo sanii kafaltu dhabde Said viidiyoon kiyya yoo kan si bira geessu taate akka si bira geessu abdiin qaba mucayyoo sanii yoo waan kafaltu dhabde ani gara kiyyaan birrii 200 sin gargaaran gara kiyyaan jechuudha dhugaa rabbii sin gargaara keessallee sitti dubbadda intin jira amallee siifin dawwala jechuudha yoo viidiyoon kiyya kan na bira geessu daawwattoota kiyya isinillee na dhaggeeffadha dubbii kana ani 200 hin gargaara Said yoo inni waan kafaltuu akka hin dhabnellee nan beekaa yoo rakkina maallaqaa fasi mudate jechuuf hin jedhe namni Itoophiyaa jiru maallaqni daqiiqatti nama harkaa dhumaayi birrii 200 anaatu si gargaarayyuu maaliif bultii tanteeta duraa akka badduun barbaadu ilmaan kan keessun dhugaa dubbatuuf ilmaan kan kee ilmaan gaggaarii rabbisiif kenne ilmaan san akka ati dhiiftee waan biraa seentee haadha manaa keetillee wallabdu gatii hin barbaanneef jechuudha kanaafu gara maatii kan keetitti akka deebitu asumaan dhaamsa obbolummaa siif godhuu barbaadaa jechuudha egaan daawwattootaaf kabajamtoota viidiyoon irra isiniif qopheessellee kana fakkaata jechuudha namoonni guutuu isaa daawwatuu barbaadan immoo an hanguma tokko bakka ijoo qofan keessaa muree isiniif fide jechuudha namoonni guutuu daawwatuu barbaadan Sumayyaa tuubii irratti dhaqaatii daawwadhaan isiniin jedha maarree isinilleen viidiyoo ilaaltanii eegatu murtanii namoonni chaanala Oromaaniif hanga ammaa haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo yoo isin gammachiise like godhaa viidiyoo irra waan isinitti mul'ate komentii jalatti yaada keessan naaf barreessuu hin dagatiin isiniin jedha daawwattoota kiyya kanarraaf qopheeffanne asumarratti kan xumuramu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.